aanaa dhufu maatiiwwan chaanaalii keenya har'ammoo akkaataa ittiin Gmail haaraa banachuu dandeenyuun isinitti agarsiisaa. Step isaa seeraan hordofaa. Jalqaba applicationii yookaan browserii barbaadan bantu. Edda applicationichi isiniif baneen booda Google irra deemtanii sign up Gmail account jettanii search gootu. Edda barreessitaniin booda search gootu. Sanaan booda websaayitii jalqaba irra isiniif dhufe click gootu yookaan ni tuqxu. Sanaan booda page kana isiniif fida. First name bakka jedhutti maqaa keessan galchitu. Last name bakka jedhutti maqaa abbaa keessanii galchitu. Fakkeenyaaf ani Oromoo TikTokiin banuu yoon barbaade first name irratti Oromoon jedha. Last name irratti TikTokiin jedha. Amma username irratti Oromoo TikTok 106 jedha. Sanaan booda password isin gaafata. Password keessan galchitu. Iddoo confirm jedhuttis password achitti galchitan deebistanii galchitu. Edda galchitaniin booda next jettu. Edda next jettaniin booda verify your phone number isinin jedha. Lakkoofsa bilbilaa keessan galchitu. Edda lakkoofsa bilbilaa keessan galchitaniin booda next jettuuni. Egaa amma immoo page kana nuuf fidee jira. Verify your phone number jedha. Egaa Googlein koodii karaa lakkoofsa bilbilaa keessanii isiniif ergee fiddanii as galchitu jechuudha. Egaa amma koodiin anaaf ergame 446698 dha. Sanaan booda verify jettuuni. Edda verify jettaniin booda page kana isiniif fida. Sanaan booda iddoo recovery email address bakka jedhutti emailiin kun yoo isin jalaa badee ittiin bansiisuuf kanaan dura emailii biraa yoo qabaattan fiddanii asitti guutu. Yoo hin qabaannes akkasumaan ni darbitu. Sanaan booda iddoo your birthday bakka jedhutti month kan jedhu irratti ji'a keessatti dhalattan filattu. Ani Februariin filadhe. Sanaan booda day bakka jedhutti guyyaa dhaloota keessanii guutu. Sanaan booda year bakka jedhutti bara dhaloota keessanii guutu. Formiin guutaa jirru kun kan Awurooppaatiin guutama waan ta'eef kan Awurooppaatiin guutu. Edda bara dhalootaa keessanii guuttaniin booda bakka gender jedhutti warroonni dubartootaa female kan jedhu filattu. Warroonni dhiirotaa immoo male kan jedhu filattu. Sanaan booda next jettuuni. Edda next jettaniin booda pagein kun isiniif dhufa. Sanaan booda warroonni lakkoofsa bilbilaa keessaniin notification adda addaa akka isiniif qaqqabu warroonni barbaadan yes I am in kan jedhu tuqxu. Warroonni karaa Gmail keessan qofaan notification akka isiniif dhufu barbaadan immoo skip jettuuni. Egaa skip yookaan I am in edda jettaniin booda page kana isiniif fida. Sanaan booda gara dhuma page kanaatti deemtanii I agree kan jedhu tuqxu. Egaa amma Google accountiin keenya create nuuf ta'eera. Video akkasii biroo akkan isiniif hojjedhu yoo barbaadan commentii jalatti naaf barreessaa. Warroonni channel keenya subscribe osoo hin godhin daawwachaa jirtan akka subscribe gootan isin yaadachiisa. Video biraatiin amma wal arginutti nagaatti.